Biiroo Fayyaa Oromiyaa fi Waajjirri Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa waliin ta'uun namoota dhukkuba HIV/AIDSdhaaf saaxilamootaan adda baasanii ittisa irratti hojii hojjetame ilaalchisuun sagantaa muuxannoo qooddachuu gaggeeffame. Sagantaa muuxannoo qooddachuu kun buufata fayyaa Gadaatti kan gaggeeffame yoo ta'u, saganticha irratti hospitaalota godinaalee fi magaalota Oromiyaa jala jiran gaggeessitoota fi ogeeyyiin buufataalee fayyaa kan irratti hirmaatanidha. Itti gaafatamtuun Waajjira Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Sister Samiraa Muhammad haasawa baga nagaan dhuftanii taasisaniin akka magaalaa Adaamaatti dhaabbilee fayyaa mootummaa fi miti mootummaa dabalatee hojii to'annoo fi ittisuu dhukkuba HIV/AIDS irratti hojjetameen namoota 16,000 ol ta'an yaalirra jiraachuu himan. Ittisaaf to'annoo HIV/AIDS akka magaalaa keenyattis hojii bal'aa hojjetaa jirra. Hojiiwwan hojjetaa jirru keessaa akkuma beekamu ART saayitii bal'aa kan qabuu fi testing saayitis gara 25 ol akka magaalaa keenyatti ART saayitii gara 18 fi currently on ART namoonni yaalirra jiran gara 16,000 fi 11 ol kan ta'an keerirra kan jiran ta'uu isaa asumaanis ni kaasuun barbaada. Kana keessatti hojiin to'annoo HIV/AIDS ittisuudhaafis 995 galma geessisuudhaaf hojiin bal'aan akka magaalaatti dhaabbilee fayyaa dhuunfaa miti mootummaa mootummaa dabalatee sosochiin guddaan. Magaalaan Adaamaa magaalaa guddoo fi magaalaa keessummoonni hedduu keessa bulanii bahan waan ta'eef magaalattiin dhukkubichaaf carraa saaxilamuu qabdi kan jedhan Sister Samiraan kanneen adda baasuuf ogeeyyii fayyaa bu'aa bayii hedduu keessa bahuun hojii hojjetame gaarii ta'uu dubbatu. Keessattuu magaalli keenya magaalaa konferensiiti. Keessummoonni garaagaraa in dhufu qaxxaamuranii deemu. Magaalaa HIV/AIDSdhaafis daran saaxilamaa kan taate magaalaa waan taateef achirratti immoo high risk person kan ta'an adda baasu san qofa osoo hin taane akkuma hadhas experience sharingii kanarratti argamtan SNS dabalatee namoota HIV wajjin jiraatan karaa isaaniitiin gara keeritti akka dhufan hojiin bal'aan hojjetame. Bu'aas galmaa'eera. Hojii kana yommuu hojjennu bu'aa bayii bal'aa qabaatus ogeeyyiin keenya akkaatuma naamusa ogummaatiin hojii kana milkeessuudhaaf waajjirarraa kaanee hordoffiif to'annoo cimaa taasisuudhaan hojiin kun akka milkaa'u akka magaalaattis hojjetaa turreerra. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessaa sagantaa dhukkuboota daddarboo Dr. Tasfaayee Zarfuu gama isaaniin dhaabbilee fayyaa waliin sosochiin gama to'annoo fi ittisuu irratti akka godinaalee Oromiyaatti taasifameen hojii gaariin hojjetamee jira jechuun akka Oromiyaatti raawwii bara 2017tiin namoota 3.4 yaalii taasifame keessaa namoota 10,000 ta'an dhiiga isaanii keessatti dhukkubni HIV/AIDS argamee jira jedhu. Waliigala mobilization akka naannootti hojjenneen probably giddugala kanarratti gochuu baannu gujii lamaanii bulee horaarratti sirri gaggeessinee turre iddoo hooggantoonni godina magaalaa jiran gama ceenee Booranas Yabeelloo irratti sirri gaggeessinee turre gama Wallagga Arfan magaalota naannoo jiran Naqamtee irratti mobilization cimaa gaggeessineen bu'aan gaariin dhufee jira. Akka Oromiyaatti raawwii barreen gaddaa darbe almost miliyoona 3.4 naannoo sana test goonee jirra. Sana keessa kan dhiiga isaanii keessatti HIV'n kun argame almost gara 10,000ti. Contributionii sana keessatti gahee olaanaa qabatu tokko high risk personidha. Yildi guddaadhaan. Haalli tatamsa'ina dhukkubichaa cimaa jira kan jedhan Dr. Tasfaayeen abbummaadhaan qabannee keessattuu dubartoota irratti hojjetamuu akka qabu himan. Sagantaa kana abbummaadhaan qabannee sirriitti hin hoggannu hin raawwannu taanani baay'ee mana hunda keenyaa gala yeroo baay'een himaa jira. Namni dhukkuba kanarraa bilisa ta'uuf deemu hin jiru. Direct or indirect isin argata. Daa'imni still HIV positive ta'anii dhalachaa jiru. Kanaaf yeroo dheeressuu osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti waan hojjechuu qabnu of kenninee yaa hojjennu. Keessattuu dubartoota irratti hojjechuu qabnu sirriitti akka hojjennu jedha. Ogeeyyiin muuxannoo qooddatan tokko tokko kan dura hojjenne caalaa muuxannoo arganne kanaan mana hojii keenyatti gadi buusnee kan hojjennudha jechuun yaada kennan. Muuxannoon qooddanne baay'ee gaariidha. An akka mataa kootiitti baay'ee natti toleera. Ani karaa mataa kootii muuxannoo guddaarraa argadheera.
yaada. Muuxannoo magaalaa Adaamaa keessaa buufata fayyaa Gadaa Health Center keessa jirra. Muuxannoo gaggaarii argannee jirra. Muuxannoo arganne kanarraa illee nullee gara biyya keenyaas kan fudhannee uummata keenya tajaajilu ta'uu isaati.